Akkam jirtu jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota miidiyaa hubannoo fayyaa hawaasaa an Dr. Gamteessaa Moosisaatii sagantaa keenya har'aatiin waa'ee guduunfamuu mar'imaanii yookaan intestinal obstruction isa jedhamu walfaana kan ilaallu ta'a. Mar'imaan keenya kutaa qaama keenyaa garaacha gara gadii yookaan fiixee garaachaa gara gadii irraa jalqabee hanga udduutti diriirfamee argamu yommuu ta'u, giddu galeessaan dheerinni isaas gara meetira 10 kan ta'u yommuu ta'u, inni kunis mar'umaan qal'aaf mar'umaan furdaa isa jedhamu dabalatee yommuu ta'u, faayidaan isaa sooratni akka bullaa'uuf akka xuuxamu kan gargaarudha jechuudha. Sooranni erga bullaa'ee fi xuuxamee booddee irraa hafaa jiru yookaan immoo husaansaa kan gad baasudha jechuudha. Egaa guduunfamuu mar'imaanii jechuun maal jechuudha? Guduunfamuu mar'imaanii yookaan ugguramuu qabiyyee mar'imaanii jechuun sababii adda addaadhaan qabiyyeen mar'imaanii jajjaboo yookaan dhangala'oo yookaan gaazii kan ta'an guutummaatti yookaan gariin deemuu didan yookaan dhaabbatan yookaan ugguramanidha jechuudha. Dhaabbachuu yookaan ugguramuun kunis mar'umaan qal'aa irratti yookaan mar'umaan furdaa irratti ta'uu ni danda'a. Haala kanaanis guduunfamuu mar'umaan qal'aa yookaan small bowel obstruction ugguramuu yookaan immoo guduunfamuu mar'imaan furdaa yookaan large bowel obstruction jedhamanii qoodamuu ni danda'u jechuudha. Mallattooleen guduunfamuu mar'imaanii yookaan bowel obstruction agarsiisan maal fa'aadha isa jedhuu fi garaan dhukkubbii cimaa ta'e jiraachuu, garaa ciniinuu, deeffachiisuu, ol deebisuu yookaan dachaasuu fi ol deebisuu fedhuu yookaan naawuziyaan ni jedhamu jiraachuu ni danda'a. Bobbaa yookaan udaanii fi dhuufuun ba'uu diduu, garaa bokoksuu, garaa keessaa wacuu, afaan keenya illee foolii badaa qabaachuu ni danda'a. Ho'insi qaamaas illee dabaluu ni danda'a. Egaa isaan kun mallattoolee guduunfamuu mar'imaanii yookaan bowel obstruction isa jedhamuuti jechuudha. Wantoonni guduunfamuu mar'imaaniitiif sababii ta'an maal fa'aadha yookaan wantoonni guduunfamuu mar'imaanii namatti fidan maal fa'aadha isa jedhuuf, tokko godaannisni garaa irra yookaan mar'imaan keessa jiraachuu. Fakkeenyaaf kanaan dura namni tokko opereeshinii ta'ee beeka yommuu ta'e godaannisni isaa yeroo haguugii mar'imaanii wajjiniin wal qabate inni kun yookaan immoo adhesion in the strictures inni jedhamu yeroo jiraate, inni lammaffaan mar'imaan wal keessa seenuu yookaan intussusception inni jedhamu yoo jiraate, sadaffaan mar'imaan yeroo wal maru yookaan twist yeroo godhu, inni arfaffaan wantoonni nyaataman yookaan liqimfaman mar'imaan keessatti rakkatanii yommuu cufan, fakkeenyaaf udaan gogee mar'imaan yeroo cufe jechuudha. Inni shanaffaan infekshinii fakkeenyaaf diverticulitis inni jedhamu wanta kana yookaan guduunfamuu mar'imaanii fiduu ni danda'a. Rakkoon kan biraan rakkoo sirna narviitiin yookaan heart spring disease inni jedhamu, narviin mar'imaan keenya chochoosu yookaan akka inni dalagaa isaa sirriitti dalagu yeroo rakkoo qabaate, sirna narvii sanarratti rakkoon yeroo jiraate mar'imaan guduunfamuu ni danda'a yookaan qabiyyeen mar'imaan keessa jiru akka hin deemneef akka ugguramuuf sababii ta'uu ni danda'a jechuudha. Sababiin inni ja'affaan kaanseriin mar'imaanii yeroo jiraate, kan biraan herniyaa yookaan hullufuu mar'imaanii irraa kan ka'e dhufuu ni danda'a. Inni saddeettaffaan qorichoota dhukkubbii adda addaa namarraa ittisan yookaan opioids warra jedhaman fudhachuudhaan dhufuu ni danda'a jechuudha. Kan biroon albuudii adda addaa yookaan immoo electrolytes warri jedhaman yeroo qaama keessaa hir'atan illee uumamuu ni danda'a jechuudha. Egaa isaan kun wantoota guduunfamuu mar'imaaniitiif sababii ta'anidha jechuudha. Egaan jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa guduunfamuu mar'imaanii kana akkamittiin jiraachuu isaa baruu dandeenya isa jedhuu fi egaa nama mallattooleen armaan duratti eerre kun irratti mul'ate gara bakka itti kenniinsa tajaajila fayyaa yookaan bakka mana yaalaa deemuudhaan qorannoolee adda addaa taasisuudhaan wanta kan adda baasuun ni danda'ama jechuudha. Qorannooleen barbaachisanis tokko qorannoo qaqqabatanii yookaan immoo qaqqabanii ilaaluudhaan physical examination isa jedhamuun ilaaluu, qorannoo dhiigaa fi elektiroolaayitoota taasisuu, qorannoo raajii taasisuu, meeshaa mar'imaan keessa ilaalu kanneen akka kolonoskooppii isa jedhamuu fi kanneen akka altiraasonoogiraafii qorannoo barbaachisu kana gochuudhaan yaala barbaachisu taasisuu qabna jechuudha. Yaala yookaan gargaarsa nama dhibee guduunfamuu mar'imaanii yookaan intestinal obstruction qabuuf taasifamu maalidha isa jedhuuf, egaa dhaggeeffattoota keenya nama mallattoon kun irratti mul'ate yaala fayyaa naannoo isinitti dhiyoo jiru geessuun baay'ee barbaachisaa ta'a.
itti fufuudhaan gorsa ogeessa fayyaatiin isiniif kennamu raawwachuun akkasumas qorannoolee adda addaa ogeeyyiin fayyaa akka taasistaniif yookaan akka taasifamuuf godhan isin gaafatan hundumaa sirriitti hojiirra oolchuu. Yeroo baay'ee dhibeen gudunfamuu mar'imaanii kun kan inni yaalamee fayyu baqaqsanii yaaluutiin waan ta'eef baqaqsamee yaalamuu mar'imaanii kana sodaachuu mormuudhaa fi diduun barbaachisaa waan hin taaneef akkaataa ogeessi yookaan ogeeyyiin fayyaa gorsa isiniif kennanitti yaalli barbaachisaa ta'e akka kennamuu fi isinis deeggaruu fi gorsa kana fudhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yeroo kana ta'uu baatee gudunfamuun mar'imaanii rakkoo fayyaa baay'ee hamaa ta'ee fi rakkoo walxaxaa fi akkasumas gaaga'ama lubbuullee fiduu waan danda'uuf akka waan salphaatti ilaalanii gorsa ogeessa fayyaa dhiisanii gara manaatti galuun balaa qabaa jechuudha. Rakkoolee walxaxaa yeroon yaalamuu dhiisuu gudunfamuu mar'imaanii irraan nama qabatu maalidha? Yookaan complication of intestinal obstruction jedhamu yeroo ilaallu tokko meeshaa inni tokkoffaan tishuu yookaan qaamni mar'imaanii miidhamuu yookaan immoo gariin illee du'aa adeemuu jiraachuu ni danda'a yookaan gangrene jedhamu uumuu ni danda'a. Inni lammaffaan infekshinii baay'ee hamaa ta'e yookaan peritonitis jedhamu fiduu ni danda'a. Inni sadaffaan albuudii nyaata keessaa sirriitti xuuxamuu dhiisuurraan kan ka'e namni sun hir'ina yookaan immoo hanqina nyaataa albuuda nyaataatiin hanqina albuuda nyaataatiif saaxilama yookaan short bowel syndrome jedhamu itti dhufuu ni danda'a. Inni kan biraan bakki mar'imaan itti wal mare yookaan wal xaxe yookaan bakka mar'imaan itti gudunfame sanarratti madaa'uudhaaf eela baay'ee cimaa ta'e uumuu ni danda'a yookaan immoo abdominal abscess guddaa ta'e uumuu ni danda'a. Inni kun rakkoolee walxaxaa yeroon yaalamuu dhiisuu gudunfamuu mar'imaaniiti waan ta'eef namni hundinuu mallattooleen armaan duratti eerre sun yeroo mul'atan atattamaan gara mana yaalaa deemuudhaan gorsa ogeeyyii fayyaan isiniif kennamu hojiirra oolchuu qabu jechuudha. Malootni ittisa gudunfamuu mar'imaanii maalidha? Akkamitti dhibee kana ofirraa ittisna jedhuuf tokko nyaata madaalamaa fi akaakulee nyaataa faayibarii of keessaa qaban nyaachuu. Inni lammaffaa bishaan sirriitti dhuguu. Inni sadaffaa sochii qaamaa yookaan ispoortii hojjechuu. Inni arfaffaan nyaata bulleessanii yookaan sirriitti halalfachuu. Inni shanaffaan namoonni kanaan duratti yaala baqaqsanii yaaluu garaa isaanii irraatti yaalamanii beekan dooktora isaaniitiin yookaan immoo ogeeyyii fayyaatiin gorsa isaaniif kenname sirriitti hojiirra oolchuu. Inni ja'affaan dhibee fayyaa mar'imaanii adda addaa yoo qabaanne yeroon mana yaalaa deemuudhaan yaala barbaachisu fudhachuu. Inni dhumaa fi inni torbaffaan yeroo mallattoolee armaan duratti eerre sun nurratti mul'atan yeroodhaan dafanii gara mana yaalaa deemuudhaa fi gorsa ogeeyyii fayyaarraa fudhachuudhaan hojiitti jijjiiruun maloota ittisa gudunfamuu mar'imaaniiti jechuudha. Egaan kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffatootaaf daawwattoota miidiyaa hubannoo fayyaa hawaasaa sagantaan keenya kan har'aa asumarratti nu gaa sagantaa kana like, subscribe, share gochuudhaan waliif qooduudhaan hubannoo fayyaa keessan cimsadhaa. Mana keessan teessanii fayyummaa keessan eeggachuu akka dandeessaniif baasii tokko malee kabajaan isin gaafannaa. Galatoomaa.